Tadi gue sih gerci, cikar kan? Gitu. Galer. Dhimma kuullee irratti kuullee dhugaan siriyeesli amma har'aatti an sobanatti fakkaate ture kuullee gaafa jedhamu durbuma mucaa magaala wayii nama wayii jaallate kuullee barreessee malee ani dhufee amma kanatti ajandaa ta'ee sadarkaa kanaan biyyi raafama jedheen eegne. Ani kok albumnya cabut kisah kuliah kok kan gitu. Namichi garuu cimaadha dhugaa. Cimaadha. Yaaduma kana yaaduun isaayyuu cimaa isa godha. Hamilkaa haadhisu. Waan fedheefu wantoota gaggabaabaa dhimma kuullee irratti qoosaa jirtu maayinni wanti kun dhugaadha moo sobadhaa warri jettan nama tokkotu I think Master Hassan jedhama natti fakkaata. Abaa caadaa kana hin fayyadamnu. Abaa caadaa kana hin fayyadamnu. Kan nuti fayyadamuu qabnu mallattoolee sana argitaniittu inni kaan waan akka haamtuu wayii fakkaata inni kaan akaafaa fakkaata inni kaan egaa isaa fi hunda isaa ammoo ganaa argina maaltu beeka qodaa biiraa kan fakkaatus jiraachuu danda'a mallattoolee sana fideetu kanaan barreessitu malee abaa caadaan fayyadamtanii abaa caadaa immoo maaliif hin fayyadamtanii inni afaan ingiliffaarraa dhufe afaan ingiliffaarraa dhufe waan ta'eef so kan mataa keenyaa kalaqachuu qabna waan jedhu wayii yaada akkasiidha kan inni fide. Kanaaf namni yaada barbaade fiduu danda'a garuu sadarkaa kanatti maxxansanii sadarkaa sooshaal miidiyaadhaan maxxansanii haasaadhumaaf qoosaadhumaaf yoo godhame malee sadarkaa afaan saba guddaa uummata miiliyoona hamma kana aartii namni kun diraamaa sirbaamni kun ittiin hojjetame biyyuma ta'e ta'anii qoosaa akkasii qoosuun xiqqoo nama gaddisiisa. Kanaaf ani gaaffii ani gaafadhu Master Hassaniini haa ta'u fedha isaaniidha gaa. Fedha isaaniidha. Amma akka isaaniitti akka Master Hassaniitti amma namni tokko iyyuu kutaa tokko hin baranne jechuudha. So tokkoffaa mana barnootaatti deebinee dhannee baranna moo tuun baratiin akkasumatti doofaa taanee hafna moo sooshaal miidiyaadhumaan barsiistu moo warra baratee darbee kana akkam gootu moo akkuma warra akkam jedhu kan warra abbootii kan geessotaa kan jedhamu barnoonni tokko erga umuriin darbe booda namni hundumtuu barreessuu dubbisuu qaba kan jedhu irratti kaantiibaa magaalaa Gincii baga jirta agana eegdan jirtaa urgee jira akkami akkamati nagaa qabna kunoo maan jennu meegaa dhimma siiriyeesiidha amma qoosaan jirru sasilayyuu hayyee itti fufinan maxxansineennaan namoonni maaliif qoostuu dhimmi kun siiriyeesii ta'aa jira kan jedhu jalqabaniinnaan egaa akkuma nama dhimma afaanii fi aartii Oromoo irratti hojjetutti daqiiqaa muraasa haasa'uuf jennaan dhuftee galte. Mee siiriyeesli maal sitti dhaga'ame jalqaba yeroo dhageessati? Ani jalqaba akkanatti miidiyaa hawaasaatti irratti ni faca'a jedhee yaadne waanuma salphaa wayii qoosadhaan bira dabarruu wayii nutti fakkaate. Wanticha ammoo ni keessa gadi sissiqee odeeffannoo fudhadhu. Namoonni leenji'anii waan kana baratanillee biyya keessa akka jiran dhageenye jechaadha. Kitaaboleen illee barreeffamanii akka maxxanfaman jechaadha qubee kanaan kuullee kanaan yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irratti qorannoon isaa dhiyaachaa akka jiru gaafa dhaga'u wanti kun otuma nuyi hin argin lafa qabatee jedheen hedduu rifadheenu. Jechuun namni tokko garuu waan barbaade wayii dhufee fakkeenyaaf
anaaf jedhee burcuqqoon bishaanii kuni anaaf kuni bakka bu'a jedhee afaan Oromootiin kana fayyadamaa burcuqqoo bishaanii yoo nuun jedhe mirga qabachuudha biyya kana keessatti. Jechuun hin fakkaatu bar wantoonni anamma kana ganaman jalqabeen kana kaasuudhaaf fakkiisa ganaman jalqabee argee kiriptoo amma mee akkam fixe argiteetta anamma kana kaasuudhaaf si'amee kana didee si'amee kana dhufuu didee kun haadha asirrattuu barreesseen ilaa asirrattuu jechuun maali ga fakkii baranna moo deebisnee fakkii kaasna moo faayidaan isaa immoo maali jechuun amma afaan Oromoo hanqina qabaa yoo jedhe haa ta'u hanqina sana irratti hojjechuudha. Garuu an Firaankofooniidha an Fireenchiin an dubbadda si galee garuu dhugaan siin jedhaa afaan Amaariffaa hamma afaan Oromoo guutuu miti. Afaan Amaariffaa jibba maal miti. Afaan Amaariffaa qubee jabeessuu fi laaffisuu kan hin qabne falmiin ittiin afaan Oromoof danda'ee dhaabbachuusaaf sababni guddaan iyyuu tokko akka afaan Amaariffaa sana rakkoo hin qabudha. Kanaaf namni kun waggaa 30 duubatti deebisuun maaf barbaachise? Amma akka isaaniitti ko amma hundi keenya hin baranne amma doofaadha amma nuti. Zeeroo irraa kaanee barannaa. Amma akka isaan jedhanitti amma ganaa uummanni duuba deebi'ee zeeroo irraa qabee barataa jechaadha. Maal kan Zeeroo maaliifi qubeedhuma isa waggaa 10 meeqatti barate iyyuu uummanni kun jibbee tiiktookiitti namni barreessuuf dubbisuu jibbee. Namni kan inni tiiktookii irra taa'ee haasa'u kan inni kitaaba dubbisuu jibbee qubeedhumti iyyuu hin cimasa jiru dhufuudhaaf namni baay'een baay'isee. Namni baay'een haasa'u duwwaa kan oomishni ko namni dubbisu waan dhibeefidha. Amma namni kun waggaa 30 duubatti deebine faayidaan isaa immoo maali? Tole akka namichi jedhutti haala kanaan iyyuu haa barreessinu. Maal arganne achi booda maaltu ta'e? Maaltu ta'e? Kompiitara irratti barreeffamuu hin danda'u. Hin jiru kompiitara irra galuu hin danda'u kun. Guugilii namni sun hojjetamee maal ta'e jechuun yaadumti kun iyyuu maaliif dhufeef? Moo iddoo baay'eetti wantoota amantaa fakkaatan argeeran ifatti. Wantoota amantaa wajjin waan akka barreeffaman tanaa wajjin wal fakkaatu wayii fiddee ajandaa fiddee Oromoo gidduutti rakkoon Oromoof gaaffiin Oromoo yeroo ammaa kana immoo kanadha. Golli Oromoo kanaa gaaffiinsaa nageenya dhabuu Oromoon qeesaa irratti rakkoo meeqa keessatu jiru. Sa'aatii kanatti waa'ee kana haasa'uun iyyuu kufaatii dabar. Kanaaf ani dhugaa dubbachuu fi ani akkamitti akka inni maal akka inni godhu maal akka inni ta'u I don't know garuu ani hin beeku kana duras yeroo tokko laagim kan jedhu tokko laagim moo maal kan jedhu tokko biyya jeeqaa ture nama wayiitu kaasee dhuma dhimma Oromoo kana beektaa nama ta'etu dhufee biyya jeeqaa kanaaf I don't know maal akka inni ta'u hin beeku garuu kanaaf kanaa olitti itu biyya jeequu baannee waa madannee abjuu matti argine xaarmuzii biiraa kana finnee barreeffamadhatu jechuu baanne gaariidha. Hin ta'u bakka. Uummanni amma gariin dideera waan ta'eef namoonni amma falmaa jiran warreen waan kana dhoksaadhaan leenji'anii fi warra leenjii kana warra hidhata qabanii waan heddummoo waan miidiyaa hawaasaa irra deemurraa kaastee waan baay'ees tilmaamuu hin dandeessa. Amma fakkeenyaaf qubee kaahaa keechi kana afaan Oromoo keessa hin jiru hin baranne garuu afaan Oromoo keessa jira jedhanii itti fayyadamu jechuun kuullee hin beeknu nama kaarraa ka'ee lama kan itti aanu garuu isaan gaafa barreessanii echi itti aansanii jechaadha. Kun waan hin fakkaanne. Hundaafuu karatti deemnu ka mootummaa eegna kaa'atoo mootummaa hin eeyyame sirbi barnootaa kun hojiirra ni oolu. Maal akkamitti maal jechuun maal eegna maal mirga isaa immoo yoo kenneef jechuun dhaqee maammata barnootaatti gashee kana godha jedhee yaaduun gonkumaayyuu maali dhimma dannee maal kana baruu jechuun saayinsii baruu jechuun miti baay'ee afaan iskiiliidha qanume afaan jechuun namni tokko amma afaan ingiliffaa danda'ee fi
waan inni haasa'u sirriidha jechuun miti. Afaan Ingiliffaan ergaa inni dabarse sanatu murteessaadha. For sure afaanicha beekuun faayidaa guddaa qaba, si fayyada. Saayinsicha yoo akkamitti hubatta afaanicha hin barre taanaan garuu dhufee namni wayii tokko dhufee dhuma ajandaa amma kanatti ta'ee biyya kana raasuunsaa warri kaan immoo akka wanta inni fayyadutti waan mataa keenyaa jedhanii kan yaadan fa'aa namoonni jiraachuun isaanii immoo baay'ee na ajaa'ibeera. Waan kan keenya wayii maal Oromoo waan kan isaa jechuun amma Sheek Bakrii Safaloo Haayilee Fidaa jecha afaan egaa amma inni sun immoo akkam ta'a jechuun deebisnee moo wallaalummaa amma kan biraatti immoo maaliif ariifanna gaa maal fayyada? Deebisanii waan ofii isaanii ammas yeroo baay'ee afaan Amaariffaa afaan asitti uumamedha. Afaan Amaariffaa ofii isaatiin jabaatee afaan Amaariffaa akkasidha isa jedhamu sanaa fi waan ofii keenya qabaannaa yoo jedhanii sigalee waan ofii keenya qabaachuu qabna isa jedhu yoo jiraate Oromoon waan ittiin beekamu wantoota baay'ee qaba. Sigalee afaan Oromoo kun immoo Laatinii haa ta'u malee barreeffamichi afaan Oromoo keessatti qofaadha kan inni jiru. Akkaataan barreeffamaa immoo Ingiliffayyuu naannoo Noorweejiyaanii gara Scandinavian country kana yoo fudhatte immoo akkaataan barreeffamichaa wal fakkaataadha. Walitti siqa afaan Oromoo wajjin soo akka yuunivarsiitii baay'ee kan si ajaa'ibu ijoolleen Oromoo ijoollee fakkeenyaaf sabaan afaan warra Amaariffaa haasa'an caalaa ijoolleen Oromoo Ingiliffa haasa'uu fi barreessuu danda'u jedhama. Sababni isaa immoo Laatiniin afaan Oromoo fi Ingiliffi wal fakkaachuun isaa Oromoo fayyadeera jedhamee amanama baay'ee. Eegalee. Kanaaf ittiin beekamtii argachuuf uummata kana jeequun uummata kana yisiisuun faayidaa hin qabu. Beekamtii argatus qabu. Beekamtiin uummata hin fayyadne beekamtiin gammachuu uummataa seentar hin godhanne namni nama arrabsees nama lolees callisee maqaa namaa balleesses beekamuu danda'a. Inni beekamtii miti baay'ee. Kanaaf gurbaanii kamtu sirriidha. Kanaaf ajandaa kana cufaatii rakkoo Oromoon irra jirutti rakkoon qabu abbaa qubeen kan argeeti kan maaliitiin jenninu kan argee yoo ta'u argeenis Oromiyaadha. Rakkoon qabu haa ta'u kullee leenjaa jirra mirga keedhaa barachuu dandeessaa garuu dirqama fiddee asitti namni hundumtuu hin barata jechuun faayidaa hin qabu. Kanaaf nun immoo qubee barannee barreessinee fixneerra waan ta'eef isa sana immoo akkasumatti sooshaal miidiyaa irratti immoo ittiin waan tokko barreessuuf itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf garuu sadarkaa kitaabaatti gadi fidanii jeequun kun faayidaa hin qabu. Rakkoon qabu abbaan barbaade habocu Harargeenis uummata afaan isaa jaallatudha. Harargeen uummata sabboonaa uummata jabaadha. Sheek Bakrii Sabaloos haa ta'u Haayilee Fidaas haa ta'u Baaroonis haa ta'u eenyuyyuu namni afaan kanaaf aarsaa kaffalee hundumtuu galata qaba. Tokko guddisuuf tokko xiqqeessuun barbaachisaa miti. Inni guddaan har'a iddoo kam ga'a hin guddanne har'a iyyuu hin guddanne waggaa 30 ture iyyuu afaan Oromoo iyyuu iddoo gahuu qabu hin geenye afaan saayinsii fi teekinooloojii gahuu gochuu keessatti afaan aartii gochuu keessatti amma iyyuu nafa waan ta'eef isa irratti jabaatanii wayyaa. Oromiyaan garuu kan isheen dhabde har'a nagaadha. Rakkoon golli Oromiyaan keessa jiru rakkoo sanadha malee rakkoo qubee miti. Kanaaf ajandaa kana xumurree irraa urgeechaan ana miti anis akkuma gurraachadha malee. Kanaaf nagaan turaa uummata kullee dhimma kullee asuma irratti xumurree irraa halkan gaarii. Anyways akka yaadaatti yaada tokko namni kun fideera. Yaadichi garuu fudhatama qabaa. Faayidaa moo miidhaa isaatu qaba isa jedhu miidhaa moo faayidaa qaba isa jedhu yaaduun murteessaadha. Gaafa kun herregamu immoo akka kootti faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Uummaticha waggaa hedduu duubatti deebisuudha. Afaan saayinsii kan ta'e afaan Oromoo kompiitarri kan beeku afaan yuutuubiin guugiliin wantoota baay'ee beeku kana duubatti qabanii kiiboordii marrayyuu hin jiru baay'ee wantoota namichi sun barreesse kiiboordii koo keessa barbaadeen dhabe. Kanaafan harkaan barreessa jechuudha. Harkaan barreessaa immoo duubatti deebi'uu hin qabnu. Yeroo wajjin deemuun tarkaanfachuun immoo murteessaadha. Ammayyummaan immoo wanta yeroon barbaadu sana gochuudha malee
waggaa 30-40 duubatti deebi'anii waan haaraa tokko jechuu fi hiikaa tokko seensiyyuu hin qabu. Kanaaf mee qubeedhuma sirriitti barreessaa suma waggaa 15-16 iyyuu namni barreessuu dadhabee jibbee qubee barreessuu dadhabee jedhee immoo namni wal arrabsee wal caccabsee akka kanaattidha kan inni namni dhiisee kun feesbuukii irratti barreessuu kitaaba barreessuu dubbisuu dhiisee kan inni tiiktookiitti namne tiiktookiitti immoo teessee haasa'uu duwwaadha. Barreessuun gaafatu dubbisuun gaafatu namni immoo harka caaluun odeessa barreessuu dubbisuurra. Kanaaf ani kanumaan isiniin jedha. Inni silaa garuu inni kun garuu diraamaan irreetuu barreeffame maal fakkaata isa jedhu sana akkasitti barreesse. Ammayyuu naan qabamne inni kun waan akka masqalii wayiidha. Inni kun immoo maacidii yookaan haamtuutu gadi galagalee. Inni kun immoo wayiidha. Inni kun immoo mukadha. Ishee kanallee qabadheera. Kaadha kun. Okay. Haadha. Hireedha akka caamiti bakki. Echiidha kun hireedha. Diraamaa hireedha. Hiree diraamaa miti diraamaa hireedha. Inni kun immoo iidha. Maa inni no lamadha. Inni kun maaf kan biraate inni kun gamu. Mee waan fedhe. Saaba maxxanee. Inni waanuma hafuun hangallee anumtu barreessee hangallee. Saaba sanee maxxansiidha. Kanaaf innoo kan biraadha. Innoo ciraama isaa nu baqachiisa waan ta'eef which country is this jedhanii tokko dhugu. Nunu biyya isaa wallaallee ta'aa jiru. Kanaaf kanumaan bashannanneedhuma waan maastarfaa jedhanii sayyuu suura isaanii teekwaandoo akkas jedhanii kaan tokko argeera. Kanaaf baay'een qoosu isaanii wajjin. Kanaaf kanumadha nagaan bulaa halkan gaarii yeroo gaarii.